Hashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerra dursaan gafoota oduun isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa ammallee haleelaa akka jiru ibse. Shaggar lixaa aanaa daandii keessatti waraanni mootummaa daa'ima ajjeesuunsaa gabaafame. Olmaa dhaddachaa mana murtii guyyaa har'aa ooleen koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti ammas beellamni dabalataa kennamee jira. Harargee ba'aa Cinaaqsan Araddaa Darbiif Gommaayoo keessatti waraanni biltsiginnaa lola banuun lubbuun namoota nagaa darbe. Karrayyuu keessatti ammallee ajjeechaan raawwataa jiraachuu gabaasni arganne foomseera. Hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa Edmonton keessa jiraatan ajjeechaa uummata Oromoo irratti fiifiin adeemsifamaa jiru balaaleffachuun hiriira mormii gaggeessan. Booji'amtoota 4,000 ol gadhiisee kan TPLF jedheef mootummaan Itoophiyaa kaleessa deebii kenne. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti Mooneet Badhaasaati. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa ammallee haleelaa akka jiru ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo lola qindaa'aa mootummaan itti labsee adeemsisaa jiruun loltoota mootummaa danuu dhabamsiisaa akka jiru beeksise. Haaluma kanaan akka dubbii himaan waboo Odaa Tarbii jedhanitti tarkaanfii waraana mootummaa irratti zooniiwwan giddugalaa fi kibbatti fudhatameen loltoota hedduu tibbana mootummaa duraa ajjeefamaniiru jedhan. Gabaasichi akka eeretti waboon zoonii giddugaleessaa godina kibba lixa Shaggar aanaa ammayyaa gandaa Ajjaamoo Kuuraa keessatti lola sanbata darbe waraana PP wajjin gaggeessee loltoota sirnichaa hedduu dhabamsiisuu mirkaneesseera. Lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasise injifatamuurraan kan kee waraanni biltsiginnaa tarkaanfii haloo baannaa uummata irratti baachuu kan eerame yoo ta'u tarkaanfichaan dargaggoota lama ajjeesuun manneen jiraattota ibiddaan gubanii mancaasuu Odaa Tarbii ibseera. Gabaasa dabalataan Oromiyaa godina kibba lixa Shaggar aanaa Tolee magaalaa Baantuutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu ajjeesuuf madeessuu akkasuma qawwee hedduu waraana biltsiginnaarraa hiikkachuu dubbii himaan waboo ibsaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun dhuma torban darbee jechuun jimaata caamsaa 20/2022 waboon Shaggar lixaa aanaa Tokkee Kutaayetti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa hedduu ajjeesuuf madeessuu dabalataan ammoo waboon zoonii kibbaa Cibraa Soddombooroo godina Gujii ba'aa aanaa Gumii Eldelloo ganda Bobbaa jedhamu bakka addaa Illiiddoo jedhamutti waboon tarkaanfii fudhateen konkolaataa humnootiin mootummaa itti fayyadaman torba hojiin ala yoo taasifamu humnoonni biltsiginnaa hedduunis ajjeefamu Odaa Tarbii ibsanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa duula waraanaa baatii tokko gidduutti waboo dhabamsiisuuf baafateen kasaaraa jabduun isa mudachuus gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Duula waraana qindaa'aa baatii tokkoof turu keessatti uummata nagaa walitti qabanii hidhuuf dararuun shanee qabanne jechuun gabaasa tolfataa turuun isaanis eeramee jira. Shaggar lixaa aanaa daandii keessatti waraanni mootummaa daa'ima ajjeesuunsaa gabaafame. Gabaasa arganneen Shaggar lixaa daandii magaalaa Booddaa jedhamu keessatti daa'imni kutaa 4ffaa baratu kan maqaan isaa Nuunaa Bantii Galataa jedhamu waraana biltsiginnaatiin itti dhukaafamee ajjeefamuusaa keelloon miidiyaa odeeffateera. Ajjeechaa daa'ima kanarratti raawwate raayyaa ittisa biyyaan akka ta'eef waraanni mootummaa kunneen magaalaa Booddaa keessaa osoo darbaa jiranii dhukaasanii ajjeesuun himameera. Sababa quubsaa kan hin qabneef haalli dhukaasaaf isaan geessisu kan hin jirre daa'ima kanatti dhukaasuun ajjeesuu waraana mootummaas gabaasicharraa hubanneerra. Daa'ima hanga maanguddootti uummata nagaa ajjeesuun guyyaa guyyaan kan himatamu waraanni biltsiginnaa yakka waraanaa uummata meeshaa maleeyyii irratti raawwatu cimsee itti fufuusaa gabaasicharraa hubachuun danda'ameera. Qaamoleen biltsiginnaa gara jabina hamaan sochiitti jiraachuu isaaniifis ajjechaawwan raawwataa jiran kanarraa hubachuun akka danda'amu gabaasichi ni ibsa. Olmaa dhaddachaa mana murtii guyyaa har'aa ooleen koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti ammas beellamni dabalataa kennamee jira. Qondaala adda bilisummaa Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har'aa jechuun caamsaa 23/2022 mana murtii jibbaata federaalaatti dhiyaachuun eerame. Beellama guyyaa har'aa irratti kan argame qondaalli kun ammas guyyaa boorii ganama akka dhiyaatu jedhamuun odeeffannee jirra. Beellama torban darbee keessa ture manni murtii akka tokko malee poolisiin hidhuu hin qabu jechuun maaliif akka jedhan poolisoota federaalaa yoo gaafatu imaanaa poolisii Oromiyaarraa fuudhanii tursiisu. Eeran poolisiin Oromiyaa dhiyaate maaliif akka nama kana guyyaa har'aa akka yaada kennu gaafatamus hin dhiyaatiin hafuun isaanii gabaafameera. Dhaddacha har'aa irrattis poolisiin Oromiyaa waan hin argaminiif booritti beellamni qabame jechuun gabaasni arganne ni ifoomsa. Qondaala ABO koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hedduun isaanii murtii malee waggootaaf hidhamaa kan jiraniif manni murtii osoo bilisa baasee jiru hidhaa seeraan alaa keessummeessaa jiraachuu dhaabbileen mirga namoomaa ragaa bahu.
Dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa torbee darbe keessa baaseen hoogganotaaf qondaalonni ABO hatattamaanii kamuu akka qaban gaafateera. Yakka tokkoon alatti miseensota ABO hidhuu mootummaas kan balaaleeffate jaarmiyaan kun mootummaan miseensotaaf hoogganaa ABO hidhee jiru hiikuu akka qabu gaafachuunsaa ni yaadatama. Odeessa wal fakkaataadhaan hoogganaa ABO miseensa gumii sabaa dhaabichaa kan ta'an Jaal Kennesaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhibeen qabamanii rakkataa akka jiran gabaafni arganne ifoomseera. Hoogganni dhaabaa kun kanaan durallee dhibee sukkaaraaf dhiibbaa dhiigaallee qabaachuu bilbilaan waa'illi keenya raajii guddataa fi namni yaada kenne hubachiise tibbana mana yaalaa deemee ammas dabalataan dhibee garaachaa akka qabatee jiru itti himamuu eeran. Baay'ee dhukkubsatanii jiraachuuf dhiigallee ol deebisaa akka jiru namni bilbilaan yaada kenne kun hubachiiseera. Dhibeen nama kanaa yaala kan barbaadu ta'uu eeruun mootummaan bakka ofii fedhutti malee yaalamuu akka hin qabne dhorka kaa'uun yaala gahaa akka hin arganne taasisee jedhame. Bakki hoogganotaaf qondaalonni ABO itti hidhaman kun haalli qabiinsa isaanii rakkoo kan qabu ta'uu fi qulqullinallee kan hin eegneef ta'uusaa eerameera. Dhibeen mana hidhaatti hoogganoota ABO qabachuun irra deddeebiin kan gabaafamu baatii darbe keessaa qabee hanga dhiyeenyaatti dhibee turuun hoogganoonni ABO'f qondaalonni isaa hedduun qabamanii yaala dhorkatamuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haalli mana raarsaa keessatti miseensa ABO irra ga'u daranuu hammaataa kan adeeme ta'uusaa gabaasaaleerraa irra deddeebiin kan gabaafamudha. Harargee Bahaa Cinaaqsan Araddaa darbiif Gommaayoo keessatti waraanni Biltsiginnaa lola banuun lubbuun namoota nagaa darbe. Lola waraanni raayyaa ittisa biyyaa uummata nagaa Bahaa Oromiyaa Harargee Bahaa Cinaaqsan Araddaalee akka darbiif Gommaayoo keessatti baneen lubbuun uummata nagaa darbuunsaa himame. Lolli kun dilbata kaleessaa kan ture yoo ta'u lola waraanni raayyaa ittisa biyyaa bane kanaan Harargee Bahaa Cinaaqsan Araddaa darbiirraa qonnaan bulaan Muhammad Adam Muusaa jedhamu ajjeefamuu fi namoonni 6 ammoo madaa'aniiru jedhan. Naannoo Cinaaqsan kanatti Liyyuu Haayiliin Somaalee irra deddeebiin uummata nagaa kan waraanu yoo ta'u lola kaleessaa kanas waraanni mootummaa Liyyuu Haayilii Somaalee tumsuun uummata nagaa ajjeesuunsaa eerameera. Daangaan Oromiyaa kallattii maraan weetaa caccabaa jiru kanatti Cinaaqsan irraan lafti Oromiyaa Somaaleen saamamaa akka jiru irra deddeebiin gabaafama. Dhimma kanatti guduunfaa gochuuf fedha kan hin qabne mootummaan federaalaa fi naannoo lola qindaa'aa uummata irratti banamuu kana duuba akka jirullee komatama. Karrayyuu keessatti ammallee ajjechaan raawwataa jiraachuu gabaasni arganne ifoomseera. Uummanni Oromoo jaarraa hanga har'aatti sirna bulmaataaf sirna gadaa qabatee jiru Oromoo Karrayyuu irratti lolli baname aarsaa gurguddaa uummaticha akka kaffalu taasisaa jiraachuusaa gabaasni nu ga'u ragaa ba'a. Gidduu kana jechuun dheengadda caamsaa 21 bara 2022 Karrayyuu keessatti namni maqaansaa Hawaasaa Bulgaa Roobaa jedhamu ajjeefamuunsaa gabaafame. Namni ajjeefame kun sirna gadaa keessaa nama qooda qabu akka ta'ellee kan eeramu yoo ta'u ajjechaa kana kan raawwate qaama mootummaa akka ta'e kanneen dubbatan akkuma jiran kaan ammoo ammatti ajjechaa kana eenyu akka raawwate ifatti hubachuu akka hin dandeenye ibsu. Baruma kana mootummaan Itoophiyaa hoogganoota sirna gadaa Karrayyuu bakka tokkotti waraana mootummaan ajjeefamuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa Edmonton keessa jiraatan ajjechaa uummata Oromoo irratti PP'n adeemsifamaa jiru balaaleeffachuun hiriira mormii gaggeessan. Guutuu gabaasa kanaatiif Raajii Guddataa. Hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa kutaa biyya Albertaa magaalaa Edmonton keessa jiraatan guyyaarraa kana ajjechaan ilmaan Oromoo irratti mootummaa Abbaa Irree Koneeraa biyyiin geggeeffamaa jiru akka dhaabbatu gaafatan. Jiraattonni magaalaa Edmontoniif naannoo ishee keessa jiraatan karaa waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaan qindoominaan kan qophaa'e hiriirri nagaa geggeeffamee jira. Jiraattonni kun daandiiwwan gurguddaa magaalicha keessa deemsisurraa deemuudhaan dhaadannoowwan ajjechaan ilmaan Oromoorraan qaqqabaa jiru haa dhaabbatu kan jedhuu fi hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessatti gaaffii tokko malee gidirfamaa jiran akka hiikamanii mootummaan addunyaa fi hawaasni addunyaa akka dhiibbaa taasisuu gaafata. Gama biraatiin mootummaan Abbaa Irree ta'ee jedhee qaala'insa jireenyaa fi dhiibbaawwan garaagaraa uummata Oromoo irratti geggeessaa jiru beelaa fi dhibee adda addaaf saaxilaa jira jedhan. Jiraattonni kun daandiiwwan gurguddaa irra deemanii dhaadannoo dhageessisuun hawaasni Oromoo addunyaa ajjechaa humnaan olii uummata Oromoo irratti geggeeffamu kana akka hubatu taasisaa oolaniiru. Itti aansuutiinis gara teessoo mootummaa naannichaa bira deemuudhaan iyyata rakkoo biyyi keessaa uummanni Oromoo irra jiru kan ibsan yommuu ta'u qaamonni mootummaa waldaa hawaasaa kana wajjin marii gochuun dhimma kana ilaalchisuun akka mootummaa federaalaatti dhaamanis dhaammatanii jiru. Hawaasni Oromoo
biyya Kanaadaa keessa jiraatu guyyaa kana magaalota garaagaraatti akka hiriira taasisuu bu'uuruma ta'een magaalaa Edmonton keessatti ni taasifame kun tokkichadha jedhu kanneen hiriira kana qindeessan. Waldaan hawaasa Oromoo yeroo garaagaraatti miidhaalee gurguddoon hawaasa Oromoo irraa biyya keessaan qaqqabaa jiru ilaalchisee hiriira geggeessuu wal maddiitti deeggarsa dinagdee garaagaraas taasisaa tureera. Waldaan hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa keessumaa baqattoota Oromoo dhiibbaa gurguddaan isaan qaqqabe biyyoota ollaa keessa jiran qubachiisuutiin beekama. Guyyaa har'aa kana hawaasni asitti argamanis hawaasni Oromoo haga sirni sun jirutti ajjeefamuu gidirfamuuf qeesaarraa buqqa'uun hin dhaabatu waan ta'eef Oromoon sirna irratti xiyyeeffatee tokkummaan qabsoo isaatti fufuu qabaa kan jedhus dhaammatan. Keessumaa daangaalee naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa wajjin wal daangessan irratti hidhattoonni faannoo daangaa qaxxaamuruun ajjechaan uummata keenya irratti geggeessaa jiran daran hammaataa jiraachuun addatti kan nama gaddisiisu ta'us dubbatanii jiru. Keessaayyuu Oromiyaa Kaabaa Oromiyaa gidduu galeessaa fi lixa Oromiyaa waliigala keessatti daangaa qaxxaamuruun ajjechaan hidhattoonni faannoo geggeessaa jiran kun haalaan kan nama yaaddessu waan ta'eef mootummaan dhaabuu qabaa kan jedhudha kan isaan dhaammatan. Guyyaa kanas hirmaattonni hiriira kanarraa qooda fudhatan sirna kana cabsuun kan danda'amu Oromiyaan boortaan cabde waan ta'eef boortaan deebi'uu qabdii kan jedhuuf ejjennoo isaanii deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof akka taasisanis dhaammataniiru. Guyyaa hiriira kana kanneen qooda fudhatan keessaa Jaal Raggaatu Roobaa jaallatamtuun qabsooftuun Oromoo dhiyeenya kana magaalaa Edmonton kan qubatte hiriira kanarraa qooda fudhatteen yaada harmaan gadii kana kennattee jirti. Hayyee galatoomaa hundi keessan ulfaadha baga wal garree baga walitti dhufnee guyyaan irraa kun hedduu bareedaadha akkanatti walitti dhuftanii yoo haalaan nurraa barbaachisuu baatis haalaan akka silaa nuti feenuu fi hawwi nuttis ta'uu baatu haguma kanaan walitti dhufne falmachuun keenya hedduu nama gammachiisa. Anis waboodha isinis waboodha. Yes. Anis waboodha isinis waboodha. Akkas. Biyya teenya waraanaan dhabne. Biyya teenya irratti osoo duunu abbootiin teenya osoo irratti duutuuti osoo irratti ajjeeftu biyya teenya dhabne. Ammas biyya teenya waraanaan deeffama. Ajjeefne duune biyya teenya deeffama. Yes. Ni deeffanna. Waan guddallee isiniin jo'uun barbaadu isiniifis keessummaa lafaafis keessummaa dhiifama naa godha. Ani ni gammada hedduun gammada wallahi isin harku hoyyaa haa ta'u garuu akka nurraa barbaachisutti waan nurraa barbaachisu goonee jirraa goonee jiru kalees ka gabrummaa jalatti nuudhee hanga ammaa gabrummaan nurra marmaaraa jirtu wal fakkaachuu dadhabuu keenya gaafa Minilikirraa kaasee yeroo walloo lolu kutaan biraa taa'ee walloo cabee shawat gaddabree shaarraan arsi gaddabree akkasumatti kutaalee Oromiyaa hundaa'u takka takkaan dhuunfatee maayyii Harargee calii calanqotti gabrummaan Oromoo irratti hafte jechuudha. Kanaaf haalli ammatti jirus sanii waluma fakkaata. Kalees alagaan qoftiin nun cabsine. Arraas alagaan qoftiin ummata keenya qabeenya isaa saamaa, ummata keenya ajjeesaa, obboleettii teenya gudeedaa, haadha teenya gudeedaa ajjeesaa, ilmaan keenya ajjeesaa hin jiru. Alagaa qofaa miti. Alagaa qofaa miti. Kalees wayyaaneen qofti nun ajjeefu. Obbidiyoo kalee wayyaanee wajjin harka nu hiitee nu ajjeesaa turteetu arrallee falmii qeeroon teenya gartee wayyaanee cabsitee jidduu butattee arraan tana Amaaraa wajjin nu ajjeesaa jirti jechuudha. Warruma kalee nu ajjeesu arrallee nu ajjeesaa jira jechuudha. Kanaafuu nuti Oromoon walii galu qabna. Yoomi guyyaan nuti Oromoo walii gallu Oromooti. Mee yoomuma hinaafa namaa gaabbuurra yoom baan Somaaleen akkas taat, Eltiraan akkas taat, Tigreen akkas hin lolat akkana taat, Suudaan akkana taat. Yoom kanarraa baana nuti. Yoomi guyyaan nuti kanarraa baana. Hoggaan kana jiru kana dhiira Oromoo qofaaf fidaa miti.
dadhabbiin guddaan nu dubartoota Oromoorra nurra jira. Dubartiin haadha, dubartiin jaarti, dubartiin obboleetti. Oromoon hoggaa makmaak haa dubartiin ergite yookaan kan jaartiin ergite du'an sodaatuu jedhu. Eenyuwaati Oromoo gabbayii ilma kiyya lolita jettume. Eenyu. Jaal Raggaatu Roobaasee kana jechuudhaan dhaamsaa akka harmee Oromoo tokkotti dhaammattee jirti. Geggeessitoonni waldaa hawaasaa Oromoos kanneen qooda fudhatan galateeffatanii haalli kun gara fuulduraattis itti fufee kan geggeeffamu ta'e sagalee uummata keenyaa ta'uun akka birmatu hawaasni Oromoo akka bira dhaabbatus dhaammachuutiin hiriirri kun goolabamee jira. Gabaasaa qindaa'eef Raajii Guddataa, Edmonton, Kaanaadaa. Booji'amtoota 4,000 ol gadhiisee kan TPLF jedheef mootummaan Itoophiyaa kaleessa deebii kenne. Mootummaan Itoophiyaa deebii booji'amaa gadhiifne jechuun TPLF miidiyaaleef torban darbe keessa jechuun kamisa gabaasaa ture ilaalchisuun deebii dilbata kaleessa laateen kanneen TPLF gadhiise jedhu waraana osoo hin taane uummata nagaa hidhaa turanidha jedhe. Akka ibsa mootummaa Itoophiyaatti TPLF maatii miseensota waraana raayyaa ittisa biyyaa ukkaamsee hidhaa turseera. Hawaasa nagaa hidhee turse kanatti uffata waraanaa uffisuun nagaa fakkeessee addunyaatti of dhiyeessuuf yaalaa jira jedha. Yaaliin TPLF kun hin milkaa'u kan jedhe mootummaan Itoophiyaa booji'amtoota waraanaa osoo hin taane TPLF namoota nagaa ukkaamsee ture gadhiisaa jira jechuun ibse. TPLF yaada mootummaa Itoophiyaa ilaalchisee hanga gabaasa kana tolfannetti waan ibse qabaachuu baatus kamisa darbe akka ibsetti booji'amtoota raayyaa ittisa biyyaa baay'inni isaanii 4,208 ta'an gadhiisuuf murteessuusaa ibseera. Miidiyaa Dimtsa Wayyaanee irratti booji'amtoota waraanaa ta'uuf of ibsuun akkaataa itti TPLF gadhiisee maatiitti isaan deebisuuf murteessetti gammadu booji'amtoonni dubbataniiru. Lola kaaba Itoophiyaa ilaalchisuun humni garlameen irraayyuu kan wal himatan yoo ta'u erga waraanni sun eegalee as qaamoleen mootummaa fi TPLF adeemsa waraanichaaf kan irratti himata wal diddaa walirratti dhiyeessu. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduun ammaaf qabanne kana gammaatti qophiileen Keelloo afaan kan itti ta'u.